Galata qonna irraa maddee obboleessa keessan Abdii Raggaasaa jechuun Ustaaz Xaahir Galatoo fuula Feesbuukaa isaa irratti maxxanseetti jira. Akkas jechuudhaan kan jalqabe alhamdulillah rabbiin koo boolla du'aa keessaa kan na baase ifa na agarsiiseef galanni haa ta'u. Rabbiin dandeettii isaatiin dukkanaaf cinqii sana hunda dabarsee har'ii guyyaa haaraadhaan obboloota koo fi hawaasa koo hundaaf jabinni qiyyaa miti kan rabbiiti. Ergaa balaan gubannaa zayitaa danfaan narratti gahee as isin hundi keessanuu akka maatii kootti na bira dhaabbattaniiti jirtu. Keessattuu hawaasni koo muslimaa jaalala obbolummaa dhugaa fi arjummaa keessan gochaan natti agarsiistaniiti jirtu. Gargaarsa maallaqaa fi kadhannaa du'aa'ii keessaniin harka du'aa keessaa na baasuuf sababa taataniiti jirtu. Galanni keessan guddaadha. Rabbiin jannataan isin haa qananiisu. Amma garuu tarkaanfii dhumaa fi murteessaa irratti argama. Gogaan koo inni gubate akka deebi'ee bayyinatuuf yaala pilaastik sarjarii ol aanaaf biyya Turkiitti deemee yaalamuun dirqama natti taheetii jira. Amma ammatti deeggarsa keessaniin as ga'us baasiin yaala biyya alaa kun humna kootii fi kan maatii kootii ol ta'eetii jira. Waamicha koo hawaasa koo hundaaf isin warra jaalalan na utubdan harka keessan isa arja sana ammas akkanarraa hin qusannin isin gaafadha. Wantoonni isin hamma xiqqatti lakkooftan jireenya koo guutuun jijjiirama guddaa fideetii jira. Beektota miidiyaa hunda keessanuu isin warra sagalee keessan namoonni hedduun dhagahan beekamtii fi fuula keessanitti fayyadamuun sagalee koo akkanaaf taatan rakkoo koo kana addunyaatti akkanaaf dabarsitan isin gaafadha. Obbolummaan yeroo rakkoo beekamaa rabbiin warra waliif nahuu fi waliif rifatu nu haa godhu. Abdii guddaan isinirraa qaba. Namni obboleessa isaa rakkoo keessaa baasee rabbiin rakkoo guyyaa qiyaamaa keessaa isa baasaa. Gargaarsaaf shir walii gochuun walummaa keessan natti agarsiisaa. Abdiin koo jabaadha rabbi irratti jechuun Ustaaz Xaahir Galatoo maxxanseetee jira.